Daawwattoota keenya magaalaa Qobbootti kan nuti argamnu magaalaa Qobboo magaalaa bareedduudha magaalaa nama hawwatu namatti toltu mee amma sirba Qobboo tokkoo fi sirba dadarre eenyu maqaan kee? Ana Mama Yusuf Jama dhalata magaalaa Qobbooti. Magaalli Qobboo akkam? Magaalaan Qobboo baay'ee bareedduudha baay'ee gaariidha. As daandiin kun eessa geessa? Daandiin kun dadar deema. Abibakar Muusaa Amar Yusuf artistii goota gajjabaa qabdi. Ati garuu sirba takka hin qabattu? Niin qabaan jedhe kadhuunfaa kiyyaa. Aanaan koodaa darii biittiti yaa Qobboo mitiiti naaf ergi shittoo bilkaat tokko roobni baddaa roobee Qobboo maa bubbisa fuullee nani jaallu faayoo naa dubbisa waan taane faayaan sirra hafuuni sirra hafnaan daachiin na fuuni way garaa jalaalaa xiyya kaanan gartuu ati namaan naatu. Sesuka penanjena Romia. Daawwattoota qophii simboo faanaa irraa dandeettii qophii simboo faanaatiin gara godina Harargee baatti malleetii jirra. Magaalaa Qobboorraa gara keessaatti marfannee magaalaa Dadariin simatamnee amma immoo gara ganda tokkotti imalleetii jirra. Araddaa Nadhii Galaan Sadii jedhama. Gandi kun seenaa qabdi. Weellistoonni hedduu kan keessaa ba'an gaarreniin marfamtee kan jirtuu fi ganda kuduraalee fi muduraaleen beekamtu hedduu namatti toltu. Har'as ijoollee lafaa dhufaa hedduu kan qabdudha. Amma bakki na duubatti agartan kun bakka weellisaa Qamar Yusuf itti dhalateedha. Araddaa isaaniiti jechuudha. Mee ijoolleen naannoo kanaa dargaggoonni lafaa dhufeeyyiin sirba Qamar Yusuf agam yaadatu. Kana keessaa tokko gaafanna. Isin na duukaa tura. Ayyaa akkam jirta? Nagaa. Fayyaa. Fayyaa. Mee walaa barruu? Abboomsaa Sufiyaan. Walaa barruu haa ta'u. Firaa Abdii Amii Muummee. Dargaggoonni kunneen egaa ijoolleen lafaa dhufee kunneen sirba isaa gab yaadatu laata? Sirba weellisaa Qamar Yusuf keessaa mee tokko kam yaadatta? Hello, hello, silkii bilbilee mana damnaani obboleettii xiqqoo suuta gaafannaani gara noolaatee hin jirtu jennaani. Takkitti too burqaa jalaba ashii taganna. Ijoollee mana jirtu. Jirtu yennaani. Mee sirba takkatti dabalatu? Sila yaadachaa turte kabraa. Kama Qamar keessaa kabraa. Takkitti too burqaa jalala ashii taganna. Olena bote, esa nara bote. Hello, hello. Silki bilbile, mana damnani. Obboleettii xiqqoo, suuta gaafannaani. Nani. Bilbileen taatabe, wallee mana. Ati eenyu maqaan kee walaa barru? Saala Amin. Weellisoota kan akka Qamar Yusufa, kan akka Umaree Alii Faaraafaa, kan akka Umar Shaameefaa. Weellistoota kanaas keessaa badde bardaa kana keessa. Shaffisoofa. Meeqa sirba yaadattu keessaa takka? Sirboota jira kanaa keessaa kan yaadatu kan Qamar keessa. Sirba ammaa ganda keenya kanaa wajjin wal qabatu ta'e. Yaa bishaan waltee yaa bishaan gaalaan sadii. Eessa biqilchite bareedaa kanaati galaanni qeendumu amma jiru tooti yaalagaa waldeeyaa bishaan gaalaan sadi yaalagaa waldeeyaa bishaan gaalaan sadi eessa biqilchite bareedaa kanaati galaanni qeendumu amma jiru tooti. Kagaran ando kagoluti daga golu janin kana nadi galan sadi janin
asii wali dhufee galaansaatuma deebi'aa jiru. Walli isaa qamarra asirra dhaabbatee sirbee jiru. Qe'ee warra keenyaatu na jira yaannisaa. Oromiyaa bal'ootu na jira yaannisii. Mi abbaa malee dhalatu, yaan gabaa kan lafoo